Maqaan koo Adaanaa Salamoon jedhama. Barsiisaadhaani. Barsiisaa immoo beekumsa malee qarshii hin qabu beekamaadha. Yeroo ammaa kana hojiirra hin jiru. Ergan hojii addaan kutee gara waggaa tokko ol ta'ee jira. Sababni addaan kutes kaansarii marmaanii naqabee isa operaasiyoonii ta'ee fayyaa ammas mootii ergan hojiitti jalqabeen booda ammas dhukkubichi deebi'ee natti dhufe. Operaasiyooniin waggaa afran ammaa godhe sun jalaan gadhiisaa dhufe hodhaan isaa. Amma kun akkuma mul'atu akkana jira. Kun baay'ee na dhukkubaadha. Kun marmaan kootu taasisaa keessan ol ba'e jechuudha. Kaansarii immoo isa kanatu natti ulfaateera. Yaaliitti fufuu hin dandeenye akkuma beekamu barsiisaadhaani. Barsiisaa immoo beekumsa malee qarshii hin qabu beekamaadha. Kanaaf qarshiin ani mindaarraa argadhu sun ijoollee koo jiraachiftee anan mootii na yaalchisuu hin dandeessu. Oduman qarshii sanuun na yaalama jedhee qoricha gosa tokko qofa naa bitta. Qorichi kaansarii baay'ee mi'aawaa waan ta'eef yeroo ammaa kana addaan kutee manatti galee waan rabbi godhu eegaa jira. Egaa warri viidiyoo kana argatan barattoonni koo duraanis barattoota koo na cinaa dhaabbatee amma san yaalamaa ture. Ammas immoo itti barattoota kootis ta'ee hiriyoonni koo namoonni na beektan isin beeknes amma humna keessanii na gargaaran jedha. Rabbi isiniifis nagaa kenna. Namoota dhageessaniitu seenaa isaanii seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Hin beektu barsiisaa yoo baay'ate qarshii 5,000 kan harka isaanii ga'u maatii mana kiraa jireenya qaalii yeroo kana waliin isaan dhibee kaansariitiin qabamanii baay'ee rakkachaa jiru. Operaasiyoonii godhamanii inni keessoo baqaqee haala isaan keessa jiran baay'ee yaaddessaadha. Akka kanatti ilaaltan miti baay'ee. Keessoon isaanii baay'ee miidhamee jira. Yaalii erga dhaabanii ji'a ja'a guutee jira. Haakimoonni abdii kutachiisanii jiru. So obboleewwan koo biyya garaa keessa jirtan, biyya keessaaf biyya alaa jirtan, abbootiin qabeenyaa adaraa barsiisaa waggaa 17 wal dhaloota qaraa ture lubbuu isaanii haa baraaru. Waan dandeessan lakkoofsa akkaawuntii isaanii asirratti mul'atu kanaan akka hirmaattanii lubbuu isaanii nu baraartan amaanaas niin jechuun barbaada. Warri gargaaruu hin dandeenye immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka nuu qaqqabuuf copy link share akka nuu gootan amaanaas niin jedha. Antii Geetaachoo Abbabee Caaliin ture. Filatooma.